Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Azeeliyaa. Akkuma barame immoo aras viidiyoo biraa baay'ee jaallattan siniif hojjedheera. Baay'ee ofitti amanii sinitti himaa viidiyoo kana hin jaallattu. Viidiyoon kun aappii tokko irratti kan hundaa'edha. Aappiin kun aappii baay'ee isin jaallattan jedhee yaada. Kanaaf bifa salphaa ta'een aappii kana Google Play irraatii argachuu dandeessu. All tools ettaniitoo sarchi gochuu qofaan aappiin kun keessa wanti dhabame hin jiru jechuu dandeessu. Karaa salphaatiin mi'a guddaa harkatti baatanii deemu jechuudha. All tools mee kallattiidhumaan gara sanaatti agal. Duraan dursinee garuu isa dura warroonni Azeeliyaadhaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan jalqabaa. Viidiyoo baay'ee jaallatamu akkamiin bilbila keenya fayyadamuu akka dandeenyu, PC keenya, weebsaayitoota adda addaa akkamiin akka fayyadamnu, aapponni haaraa yeroo gadhiifaman aappii ajaa'ibsiisaadha jedhee yaade asirratti waan gadhiisuuf subscribe gochuudhaan nu wajjin ta'a. Akkasumas immoo warra duruu amala keenya beektan immoo like gochuudhaan jalqabaa. Aappii addaati. Itti hafuuftu. All tools. Egaa akkuma argaa jirtan as keessa aayikanoota baay'ee jiru. Tokkoon isaatii wantoota adda addaa of keessatti qabatee jira jechuudhaan baatirii bifa salphaa ta'een kan iskiriin irraa fi kan fuulduraa ibsuu dandeessu, dhaamsuu dandeessu jechuudhaan iskiriin irraas ibsuu dandeessu, haala barbaadanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Nootii barreessuu dandeessu, liivilii safaruu dandeessu. Raadiyoo fayyadamuu dandeessu. Raadiyoo jechuun bilbila meetira murtaa'e irratti walii bilbiluudhaaf jechuudha. Akkasumas immoo daree tokko keessa teessanii yookiin barattoonni yeroo wajjin iddoo boqonnaa keessa jirtanii bilbilli tokko muuziqaa dhaggeeffattanii yoo isin gammachiisuu baate muuziqaa tokko bilbila baay'ee irratti isa tokkoon gadhiisuu akkamiin akka dandeessan as keessanii jiraatanii. Firii kooliin jira bifa salphaa ta'eetiin meetira murtaa'e irratti tola bilbiluu jechuudha. Meetira murtaa'e irratti tola intarneetii tokko malee neetwoorkii tokko malee tola meetira murtaa'e irratti bilbiluu dandeessu waliitiif. Waan baay'eetu jira as keessaa tokkoon hunda isaa isinitti agarsiisuu dhaayoon baadhallee isaan keessaati muraasa isinittiin hima jechuudhaani. Fakkeenyaaf text to speech kan jedhu jira. Isa kana bifa salphaa ta'een fayyadamuu dandeessu. Afaan dubbattu inni immoo asirratti isinii barreessa jechuudha. Kan biraa kanan isinitti agarsiisu barbaadu isin hunda isaayyuu fayyadamuu dandeessu, ilaaluu dandeessu. Tempereechara bifa salphaa ta'eetiin amma maayirraa akka jirtu tempereechara ofii keetiittiin safaruu dandeessa. Inni biraa CCTV kaameraadha. You can use as wireless security system up to 50 meters. One phone should click on server and other phone should be cameras. Jedha isa kana erga dubbistanii booddee maal jedhaani egaa bilbila isatti ilaaluu barbaaddan irratti server kan jedhu kan tuttu bilbila isatti ilaaluu barbaaddan irratti bilbila isa akka kaameraatti immoo itti fayyadamuu barbaadan immoo kaameraa kan jedhu tuttu jira bilbilicharraa. Lachuu isaaniiyyuu aappii kana qabaachuu qabaatu bilbilli lachuuyyuu kanatti bilbila lama olitti fayyadamuu dandeessu jechuudha kaameraa taataniitoo jechuudha. Kanadha. Inni lammaffaan immoo music groupidha. Inni kunis akkuma sanadha. You need 200 phones dha. One phone should click on create music group and up to 3 phones can click on join music group, and if the group owner plays a music instantly the music will be played in all the joined phones. Asirratti immoo gabaabumatti create music kan jedhu kana tuqa jechuudha. Abbaa muuziqaa banuu bilbila isaatini create music kan jedhu kana erga tuqee booddee warri kaan immoo join music group kan jedhu kana tuqu jechaadha. Abbaa sirbicha banuu yookiin muuziqicha banuu create group kan jedhu tuqa. Isaa sun immoo join group kan jedhu kana tuqxanii waluma bukkeetti join gootanii erga wal qunnamsiistanii booddee irratti gadhiisuu dandeessu jechuudha. Inni kanadha. Kan biraa
kan biraa wifi calls kan jedhu kanadha. Alloo jennaani isa kanadha jechaadha. Baay'ee kana nafi kootti jaaladheeni isa kana dubbisaati isinimti. Ready to receive calls dha. Egaa yoo isa kan bilbiluu barbaadaniin make call jettu. Kun akkasumatti ta'a jechuudhaani. Make call yoo jedhe bilbilli nama biraa suni asirratti immoo ready to receive kan jedhu kanarratti deemtaa eega jechuudhaani. Daqiiqaa muraasa booddee naa dhufa jechuudha. Make call yoo uumame qaxxa kallattii dhumaanii gara bilbila kootti dhufa jechuudha. Meetira 50 jedha. Amma meetira 60-70tti hojjeta laalirra nuti ijoollee wajjin yaallee irra. Kanaaf ana fi kooti jaaladheera. Isinis yaala. Garuu isa caala welcome click kan jedhu kuni baay'ee bayeessa jechuudhaani. Kirut group kan jedhu kana tuqa namni tokko immoo join group kan jedhu kana tuqa bilbila isaa irraa jechuu kooti. Isa booddee bifa salphaa ta'eetiin tartiiba isaanii eeggatanii jechuudha waliin dubbachuu danda'u. Innis baay'ee bayeessa jedhee yaada akka kootanii ofii kooti jaaladheera. Isis akka jaallattan abdii guddaa waan qabuuf kanan isinitti agarsiisaa jiru. Recording jira. Recording kan silkii keessanii yoo sagalee qulqulluun waraabuu ta'e kun bifa salphaatiin record gochuu danda'a. Inni biraan leengisii safaruu dandeessu jira. Haayistii meetira riilee ana fi kooti safaree ilaaleera waan ta'eef asiniin jedha. Isa dhugumaadha jechuudha. Safaruu danda'a. Bakka my location kan jedhu sunis in hojjeta. Wifi barbaada. Baay'ee babbayeessa jechuun barbaada karaa kootiin. Kan biraa maal isinitti agarsiisa. Har'aaf kana hojjenne nugaa aappii biraas hojjenne isiniif dhufna. Aappota baay'ee jaalatamoodha jechuudha. Aappoonni asirratti bayeessa jennee isinii dhiyeessinu dhugaadhaa dubbachuudhaaf baay'ee babbayeessadha jennee kan yaadnu jechuudhaan. Aadaa keessan subscribe godhaa. Subscribe gochuudhaan waan miidhamtanii. Kanaaf immoo isiniif viidiyoo babbayeessa ta'e amma nu danda'ametti isiniif dhiyeessuudhaaf yaalaa jirra. Miidiyaan keenya miidiyaa afaan Oromoodhaan hojjetudha. Kanaaf gargaarsi keessan nu barbaachisa jechuudha miidiyaa keenya guddisuuf. Karaa biraatiin immoo bilbila keenya irratti bilbiltanii waan asirratti beeksifachuu barbaadan beeksifachuu dandeessu miidiyaa keenya irratti. Har'aaf kanumaan isiniin jedha. Abdii guddaan qaba viidiyoo biraatiin akka wal agarru. Isinimti like godhaa, subscribe godhaa. Yoo itti wal agarra nagaatti.